Yooyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Oduu fi odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabde qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan kan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya. Osoo gara odeeffannoo keenya isin hin dabarsin dura guyyaa kaleessaa Jawaar Mohammad uummata Oromoo gaafii takka gaafatee jira. Gaafiin sun maali kan jedhu deebiin isaaf deebii maali kan jedhu qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. San gurra isin buusnaa anaan boodarra walitti deebi. Xinxalaan siyaasaa fi hayyuun kabajamaan Jawaar Mohammad qabsoon itti jirru tokkummaan paartilee Oromoo wal ta'uun hayyoota keenya rakkoo uummata keenya keessa jiru dubbachuun sirna maqaa Oromoo himataa Oromoo nyaatu balaaleffachuun biyya akka hin kufne tokkummaan duuluun isiniif ta'ee jira jedhee uummata isaa gaafate. Deebiin uummataa nuuf ta'ee jabaadhaa jechuu ta'us irra caalaan isaa namoonni nuuf ta'ee jedhanii yaada bilchaataa abdii qabu kan dubbatanis hedduudha. Mee nutis yaada kanneen keessa yaada nama lama gurra isin buusna. Namni Zahir Ahmad jedhamu Jawaar qabsoo eegallaan kitaaba gurgurachuu siin jedhan. Gaafa qabsoon boba'uu kophaa fiiga malee homaa hin fidu siin jedhan. Namoota siyaasaa Habashaa kanneen waliin yeroo mari'attu qabsoo Oromoo wayyaanee fi faannootti dabarsitee kennita siin jedhanii duula sirratti banan. Gaafa obbolaa kee waliin mari'attu eessayyuu hin geessan jedhanii hafuura jijjiiramaa jijjiiruuf yookaan karaa biraatti deebisuuf ajandaa uummata gosaan qoqqoodan. Uummanni gosaan qoqqoodamuu osoo gammachuu hin fixin har'a hayyootiin qaamaan wal arganii waliigaltee barbaachisaa ta'e mallatteessitan. Yeroo kana gandi baalagee rifate sammuun isaanii burjaajee walgahii hatantamaa waammatan. Jawaar ni dandeessaa hayyoota waliin itti fufaa jechuudhaan yaada isaa goolabe. Namni maqaan isaa Ana Hasan Aliyyi jedhamus akkas jechuudhaan yaada isaa barreesse. Eeyyan nuuf ta'e lama tokkos itti nuuf dabala. Dargaggootaa fi dubartootas itti dabala. Siyaasni dhaloota dhufu iddoo gurguddaaf hin qopheessine booddeen isaa lafa dhahuudha. Sirba keekiyyaa sana hin dagatina. Ijoolleen konkolaataa oofuu waan hin beekneef jecha qulfii konkolaataa akka gootu dhabanii namtichatti kennite. Siyaasa jechuun hiikni isaa warra bara Hayila Sillaasee keessa lole yookaan qabsaa'aa ture jechuudha akka jennu hin godhina. Dubartootas dargaggeeyyiis hammachaa hirmaachisaa deema jechuudhaan yaada isaa goolaba. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa. Gaafii Jawaar gaafatee fi deebii uummanni deebiseerraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka baratan abdii qabna. Mee isinis wanti Jawaarii fi hayyoonni Oromoo akkasuma qabsaa'onni Oromoo deemaa jiraniif isiniif ta'ee jira. Yaada keessan koomentiidhaan nuuf kenna. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa gaafii Jawaar gaafatee fi deebii uummanni Oromoo Jawaariif deebise booda anaan walitti deebinee jirra. Ammaaf gara odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqabdeetti isin dabarsaa. Isinis hamma xumuraa nu faana turaan affeerraa keenya. Lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaatti duuti itti murtaa'e kan hafan irrattis duuti irratti raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Bal'ina oduu kanaa akka taanutti isiniif qindeessee jira. Lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaatti murtiin du'aa itti murtaa'e murtichi irratti raawwatamu akka itti fufee jiru maddeen himan. Akka maddeen jedhanitti tibbana qofa lammiilee Itoophiyaa 9 murtiin du'aa itti murtaa'e murtichi irratti raawwatamuu himan. Guyyoota muraasa dura adoolessa 27 bara 2025 lammiilee Itoophiyaa 3 irratti murtiin du'aa kan raawwatame yommuu ta'u kaleessa 3 har'as 3 irratti murtiin du'aa raawwatamu maddeen himanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa 47 ta'an murtiin du'aa itti murtaa'e waggootaaf Suud Arabiyaa magaalaa Naajira mana hidhaa Singaal Aamii keessatti hiree ofii eegataa turan. Ergasii wal duraa dubaan murtiin du'aa irratti raawwatamaa kan jiru yommuu ta'u 47 keessaa 27 kan ta'an murtichi irratti raawwatamee jira. Lammiileen kunniinii fi maatiin isaanii yeroo dheeraaf mootummaa Itoophiyaa akka isaan baraaruuf dhaabbilee mirga namummaa mootummaa Suud Arabiyaa irratti dhiibbaa akka godhan lammiilee Itoophiyaa warra murtiin du'aa itti murtaa'eef sagalee akka ta'an watwaataa turan. Lammiileen Itoophiyaa duuti itti murtaa'e kunniin daangaa Suud Arabiyaa osoo seenaa jiranii qabamanii karaa seeraan alaatiin gara Suud Arabiyaa wayita imalaa duran dabarsitoota nama seeraan alaatiin qoricha sammuu namaa adoochuu dirqiin baachifamanii waliin qabamutu ibsame. Lammiileen kunniin wayita baachifamanii turanitti hin beekne jechuudhaan dubbataa turan. Wanti baatanii turan qoricha sammuu namaa adoochuu ta'uu ergasii mana hidhaatti dhaga'uu isaanii dubbatu. Ofirraa falmuuf immoo hiree akka hin arganne eeran. Afaan Arabaa beekuu dhabuun ofirraa falmachuuf akka hin dandeenye taasisuu dubbatan. Paartiin Uummataa Affaar murtoo caaseffama haaraa manni marii bakka bu'oota uummataa naannoo Somaalee sanbata darbe dabarsee mormuusaa ibsee jira. Ibsa isaa akka taantu isiniif dhiyeessa.
Paartiin uummata Affaar murtee caaseffama haarawaa kan manni marii naannoo Somaalee sanbata dabarse mormuu ibse. Paartichi ibsa isaa adoolessa 31 bara 2025 baaseen manni marii naannoo Somaalee walgahii idilee saglaffaa murtee inni caaseffama haaraa aanota 14 fi godina 4 dabarsee birmadummaa qabiyyee lafa uummata Affaar kan sarbuu fi rakkoo nageenyaa naannoo lamaanii gidduu jiru kan itti hammeessu ta'uu ibsee jira. Sanbata darbe manni maree naannoo Somaalee aanota 14 caaseffama haaraan dhaabuu isaa obbo Muhammad Adam itti gaafatamaan biiroo komishinii naannoo Somaalee Addis Standard himanii jiran. Kanuma irraa ka'uudhaan adoolessa 31 bara 2025 paartiin uummata Affaar ibsa baaseen murtoo kanneen mormee jira. Keessumaayyuu godina lixaa yookaan Gilbaakee daangaa naannoo Affaarii fi Somaalee jidduu sararamee jiru kan sarbu jedhee hidhattoonni TPLF falman humnoota nageenyaa Tigraay irratti haleellaa raawwachuun dhagahame. Bal'ina oduu kana akka taanutti isin dhiyeessa. Biiroon dhimma nageenyaa Tigraay hidhattoonni TPLF falmii fi hidhattoota lafa bilisaa jedhaman humnoota TPLF irratti haleellaa raawwachuu isaanii beeksise. Waajjirichi ibsa kabisa kaleessaa baaseen haleellaa bakka Miizaan jedhamutti humnoota Tigraay irratti banameen namni tokko ajjeefamuutu himame. Walitti bu'iinsa gaafa roobii akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 23 bara 2017 mudateen miseensi humnoota TPLF ajjeefame Andaay Kidaay nama jedhamu akka ta'e himamee jira. Naannoo daangaa Tigraay fi Affaar keessa akka socho'an kan himame hidhattoonni lafa bilisa jechuun of waaman kunniin humnoota TPLF irraa foxxoquudhaan bahanidha jedhame. Hidhattoonni kunniin garee TPLF Gabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamuu fi ajajoota waraanaa TPLF aangoorraa buusuuf jecha naannoo Affaar galuun hidhachuun socho'aa jiru jedhe. Humnoonni kunniin dhiheenya kana humna nagaa Tigraay jechuun of waamaa jiru. Gareen kun karaa kibba bahaa Tigraay humnoota nageenyaa naannoo Tigraay waliin walitti bu'aniiru jedhame. Ibsa guyyaa roobii bahee irratti lafa bilisa jechuudhaan uummata dogongorsaa kan jiran deeggarsa mallaqa qaama alaa irraa argatu jedhe. Gareen kun paartii Simrat jedhamu kan gaggeeffamuu fi dhalattoota Tigraay walitti buusuuf kan hojjetamedha jedhe. Paartiin Simrat jedhamu pirezidaantii yeroo fi naannoo Tigraay kan turanii fi amma dhimmoota baha Afrikaa irratti gorsaa muummicha ministeeraa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaatiin durfama. Kana irraa ka'uudhaan obbo Geetaachoo Raddaa fuula feesbuukii isaanii irratti gareen kun jiraachuun Tigraay balaa irra buusudha jedhan mallaqa baasuun garicha himatanii jiru. Obbo Geetaachoon himata biiroon nageenyaa Tigraay garee hidhate kana kan gaggeessu paartii Simratidha jedhee deebii yoo kennan Simrat mallaqaa fi humna hidhate hin qabu jedhe. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoowwan ammaaf qabannee isiniif dhiyaannan ganuma odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.